akkam jirtan ijoollee Oromoo nagaa keessanii ani nagaa kooti galateeffadhu jir keessanii jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaarratti argamtan nagaa keessanii har'a ijoollee Saawudii tan barbaada dhufee ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtan obboleettiin teenya asirratti agartan kuni Madaamin ishii bilbilaan dhoofte rukuttee poolisitti illee bilbiltee lookishinii erguu wallaaltee karaa waasaappii qabdu garuu bilbila hin qabdi waasaappii hin qabdu nama ufee nafuu jechaa jirti Madaamin ishii hiitee qaxaqaxaa jirti kunoo dhiigni amma agartan kuni Madaamitu akkaatti cafacafee lafa taa'ee kanaafuu ijoollee Saawud Arabiyaa keessatti gadi ba'uu dandeessan yookiin obboleettii sana aqanii furuu dandeessan lakkoofsi bilbila siin bira jira waan ta'eef hadaraa keessan du'a ishii baraaraa isin hin jaa waan haqanii kiyaatiin waan ta'eef. Egaa akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Rabbiin yoo nama jaalatee mana gaariitti namaa qabu kan akka haadhatis namaaf taatu hin jirti. Dhugaa baay'eetu kan azaazisiiste yeroo dhiiga ishee akkanatti yeroo argu baay'ee nama gaddisiisa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube as galatti jedhatti argamtanii jirra jirtu hanzira nagaa kiyya galata waaqayyo. Ingidihi obboleettii keenya kana akkuma argaa jirtanii namoonni beektanillee warreen Saawud Arabiyaa keessa jirtan hundumti keessanuu suura ishii kana akkuma argaa jirtanii miidiyaa irratti illee mucayyoon tuni Madaamin ishii hiitee gubaa jirti kanatti kan silkiidhaan dhooftee booda lubbuu ishiitu baasuu dandeessi. Nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko manni tokko manuma seexana namaa miti seexana dhugaa dubbachuuf akkanatti ilmoo namaati maalitti fakkaata. Ana akkanaati sin jira yaa Rabbi dhugaa dubbachuuf kinoo laala ijoolleen makaraa meeqa arganii waa meeqa ta'anii akkuma argaa jirtan obboleettii keenya kana tumaa jirti hiitee akkanatti tumaa jirti warroonni biyyaa dhufan osoo baqa daa'imma xixiqqoo tanatu deemaa jira dhugaa dubbachuuf daa'imma xixiqqoo ishiin tun illee guddoo fakkaatti ijoollee xixiqqoo sammalaa godhan dhugaa dubbachuuf baqa namni tokko osaan qabu. Ijoolleen keenyas immoo ana waan baay'ee tokko na ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf nama akkanaa bira hin taa'ina garumallee ilaaltanii baduu isinii wayya malee dhugaa dubbachuuf nama akkanaa lubbuu namaa baasa. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf namni tokko hedduu sanummoo Saawud Arabiyaa keessatti namoonni waan akkanaa ijoollee hedduudha akkuma beektanii dhugaa dubbachuuf namoota hedduudha kan hanga lubbuu baasutti illee jira cakkaannuta Araboonni cakkaannuta dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisa cakkaanni. Egaa kuni waan akkanaa kun yeroo baay'ee ta'aa jira jechuudha Saawud Arabiyaa keessatti. Hanga lubbuu fi dhabuutitti illeetu jira. Egaa ijoolleen akkanaa kuni dhugaa dubbachuu sirriitti of eeggannoo gochuu barbaachisaadha. Saawud Arabiyaa qofa osoo hin taane biyyoota Araboota garaagaraa keessatti yeroo hundumaa waan akkanaa kuni hin jira. Ingidihi waaqa wajjin of eeggannoo gochuu hanga nama danda'ametti immoo nama akkanaa wajjiniin kongoo baqa waan isaa erga waan xiqqoo irratti argine yookaan biraa sokkuu yookiin immoo baqa hiriyoota waliin lokeeshinii wal jijjiiruu lakkoofsa waliif kennu waan akkasiiti. Ingidihi dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata yookiin tarii mucayyoon tuni haaddisiidha afaan dhibuu danda'a hin beekamu. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana baay'ee waan gara nama nyaattudha dhugaa dubbachuuf. Isaan immoo keessattuu Araboonni sukkaara qaban yeroo sanitti homaa ittiin fakkaatu beektanii
sukkaarri sun akka mataa isaanii hanga mataa isaanii tuqutu akka nama sakkarii waan akkasiitti fida waan ta'eef isaan yeroo isaan itti hin beekan jechuudha. Si ajjeesanii si waraananii maas godhanii of hin beekan jechuudha dhukkuba sukkaaraa sanarraan kan ka'e jechuudha. So kanaafiyyoo ijoolleen keenya immoo namoota akkasii sanirraa fagaachuu dhiisanii biraa sokkuu wajjiniin dubbachuu dhiisuu marsiitti deebisuu dhiisudha. Waan kana isaa kan nama baasu jechuudha. Seexanni dhugaa dubbachuuf isaan seexannaadha. Yeroo tokko ijoollee amma fakkeenyaaf achumatti baqa Joordaanitti yeroo hunda beektanii kan rakkinni akkanaa kun irra ijoolleen dabaddabamanii akka warra durii san jechuun akka kan warra yeroo durii yeroo ni beektu miti akkasitti dabaddabanii akkasitti dhugaa dubbachuuf akka yeroo baay'ee achitti kan mudatu. So baay'ee ulfaata waan hundaaf iyyuu of eeggannoo gochuun nama barbaachisaa waan akkanaa kanarratti. Akkasumas immoo ijoollee haaran immoo namoota ijoollee aan wal baruu akkasumas immoo lakkoofsa walii qoqqoodu tarii waan sun sirra waan xiqqoon gaafa sirra geesse nama san gaafa jijjiirte amma ta'e furmaata ni argatta. Inni gara miidiyaatti reesii iyyuu danda'a. Akkasumas nama ejinsii akkasumas immoo namoota yaada wal jijjiiruun waan gaariidha beektanii sagalee waliif ta'u. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee zeeginnatiidhaan wal qoqqoodu malee waan akkanaa kanaaf wal bira dhaabbataa hin jiran jechuudha. Ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee zeeginnatiidhaan wal qoqqoodu osoo ta'e aandanyaadha. Garuu immoo isheen biyya takka taate biyya tokko keessatti ati maali waliin jedhanii kanatti wal qoqqoodu. Ingidihi oduu ammas bakka jirtanii biyyaa baasanii hojiidhaaf kan biyyaa baatanii wal qoqqoodu dhiistanii nama keessan yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf asumatti irree amma waan masaatu nu doon hubatiin sarraatan jemtu jechuudha. Asitti waliin oduu Amaaraa fi Oromoon kun yeroo baay'ee waliin oduu jechuudha. Wal bira darbuu baqa injiraa mitiiree ijoollee tokko yoo ta'een alatti waan akkasii kana osoo dhiisanii biyya ormaa keessatti sagalee walii ta'anii wal bira dhaabbatanii akka obbolaatti wajjin jiraatanii baay'ee tokko natti tola. Maaliif waan akkanaa kuni fakkeenyaaf Dubaay keessatti jechuudha ijoollee yeroo baay'eedha waan akkanaa kun kan ta'u. Ijoolleen tokko Amaaraa fi Oromoodha kan wajjin hojjetanii isheen Amaaraa sun Oromtittii san waraantee cuubdha waraantee biraa badde. So baqa miciyyoon hin argamne wanti godhan hin qabanii akkamsiisanii ijoollee gara biyyaa galchanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanaaf bakka hin qabaatin asiniin jechuu barbaadetan. So ani zeeginnatii dhiistanii odoo amala gaariidhaan nama keetii akka obbolaatti wajjin jiraatanii kan waaqarraa illee kan argattan yookiin immoo waaqayyoon koo jaalala kan nu barsiise yookiin immoo yeroo hundumaa wal jaaladhaa kan jedhe waaqa waan ta'eef kanaaf osoo akkasitti wal jaalattanii wajjin jiraatanii sagalee waliif taatanii biyya ormaa keessatti wal gargaartanii isaadha kan furmaata faayidaa guddaa qabu. Achi sagalee naataa achi imboo baqa. Beektanii isheen Oromoodha isheen Amaaraadha jedhanii osoo gargar baasuu sun taane isaan lamaanuyyuu kan rakkate dhiiga keeti waan ta'eef bira dhaabbachuun faayidaa qaba. Ana akka keenya garuu immoo ijoolleen namni keenya Oromoon Amaaraa gaafa taate aada isheetii inni jedhu garuu immoo Amaaraan Oromoo taate Amaaraa taate Oromoo taate yeroo hundaayyuu bira ni dhaabbatu ni beektus kun immoo amala namoota isaaniiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee nan arga miidiyaa irratti illee yeroo anallee jibbitan dhugaa dubbachuuf ni argitu yoo ta'e yeroo baay'ee nama kanaatiif baay'ee ni gaddu sagalee irree ni ta'uufi jechuudha. Annaa waan akkasiiti isiniin jechuu barbaade yoo natti qabamtanis dhiifama yeroo waan dhugaa jirtu dubbachuudha waan dhugaa jirtu wal gorsuudha walitti himuudha waan ta'eef turtii gaarii.